mootummaan Israa'eelii fi waraanni Ameerikaadhaa wanni ammaan tana gartee godhaa jiran kuni gaaza jiddu galeessa bahaa kana dhuunfachuu qofa odoo hin taane karaa gaazni irra deemu. Keessaafuu gartee akkuma ammaan tana Sudi Arabiyaadhaa fi gartee United Arab Emirates faan Sudi Arabiyaa keessa baasanii gaaza isaanii Israa'el geessanii Israa'el booda Yurooppii geessanii gurgurachuu barbaadan. Garuummoo Sudi Arabiyaan nuti Siiriyaa geessineetti Siiriyaa keessaan Tarkii geessine akkasii gurgurraadha. Kana keessa gartee pilaana kana warri biraa immoo irratti hojjechaa jiru Qataaris yaada kana ni deeggartiisi isinis gaaza. Maaliif Israa'el mataan isiitis yaada kanaan wal fakkaatu waan qabdu jecha wanni isiin Greater Israel jettee lafa naannoo sanii tana saamuudhaaf lola adda addaa gaggeessaa jirtuuf takkaa'u mootummoota kana dadhabsiisaa jirtuuf as garagaltee pilaana Saudi Arabiyaa fi Qatar faan amma dura Tarkiidhaa wajjin mari'atan kana isaan dura baatee irraa fudhattee akkasitti daldalli kun hundinuu isaan keessa akka dabru godhuudhaaf. Beeka addunyaan tuni nama energy control godheetu humna olaantuu arkata. Addunyaa tana keessatti wanni gartee ammaan tana Ameerikaan akkanatti gartee bikka hundatti dhiyaattee biyyootan hedduu akka feetetti olii gad qabdee taanis rukkuttee taanis fonqolchitee taan ammoo ijjara gargalchituuf gabaabinatti waan gartee petro dollar takkaa'u gartee doolaara waan qabaniif jecha biyyootan addunyaa tuni irra hedduun isiidhaa doolaara kanaani waa bitanii gurguran. San irratti Ameerikaan gatiin doolaara haalaanii qaalawaa fi deema akkasuma sanitti mootummaan Ameerikaadhaa kan humaata kan oomishne doolaara kana akka feetetti piriintii gooti. Doolaara piriintii godhuudhaan waa hedduudha gartee hojjechaa jirti jechuudha. Kanaafuu gartee jijjiiramni guddaan ammaan tana jiddu galeessa bahaa keessatti deemaa jiru kuni biyyootan akka Sudi Arabiyaadhaa, Qataarii akkasumatti United Arab Emirates illee karuma san jirti garuummoo bikka san hin geenye Iraan faan wanni isaan gaaza isaanii ammas Raashaa jechuudha. Wanni gartee isaan gaaza isaanii maallaqa chayinatti gurguruu barbaadaniif ikonomiin Ameerikaadhaa akkasuma san diigimsi Ameerikaan nurra geessaa jirtu kuni nuus miidhaa jira yaada ju'uuf takkaa'ummoo amma addunyaa keessatti humna addaatu jira. Tuni waan ammaan tana deemaa jiru lola ammaan tana deemaa jiru kana haalaani jijjiiruudhaaf teessi. Akka gartee oduun tun jettutti mootummaan Paakistaan biyyootan gartee biyya akka Iraaqii fi akkasumas Paakistaan Iraan illee itti hidhaanii hariiroo gaazaa waliin mallatteessuudhaaf deemanii jaaniiti odeessaa jiran. Okay? Dhagayaa jirtaniimi wanni ammaan tana haareetti gartee guyyaarraan tana dhiifame kuni takkaa'u gartee itti gaggeessaa jirtu akka Ameerikaan itti barbaaddu odoon taane fuuldura gartee mariidhaa fi akkasumas lola ammaan tanaa kana jijjiiruudha danda'a. Maaliif mootummaan Paakistaan ila ammaan tanaa akka gartee biyya jiddu galeessaa biyya Ameerikaas Iraanis jidduu taateeti marii gaggeessaa jirte kana gartee irraa haasoyineeti jira. Garuummoo arraan tana as bahanii karaa gaaza gartee gurguruu irratti enerjii kanarratti Iraaqis itti hidhaanii walii mallatteessuun kuni lola gartee ammaan tana deemaa jiru kuni lola enerjiidhaati kana irraa haasoyinee jira. Inumaatu biyya Paakistaan tuni akka gartee takkaa'u manguddoon taane rakkoo hamtuu gartee as fiduu ni danda'a jaaniiti odeessaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Oduu tana keessatti miidiyaaleen garagaraa akka jechaa jiranitti dursa oduun gartee karaa oduutti aanutti achiin dabarre footoo takka isiniin garsiisa. Akkuma gartee na duuba gartanitti gurbaan qiyyaan kun Maarkoo Rubiyoo jaaniini ministeera haajaa alaa Ameerikaadhaati.
akkasuma sanitti namtichi kun pirezidaantii biyya Venezuelaadhaati kan gartee Maduro Nicolas Maduro kan jedhamu yeroo galgala isa qaban san akkanatti gartee Nike Tech itti kaanii huccuu tana Nike Tech jedhanii Nike Tech itti kaaniiti ija akkasitti isa jedhanii karaa Ameerikaadhaa imala isa fidan. Guyyaarraan tana dubbii Marco Rubio tana waan tanarratti gartee waan xiqqoo takka isiniifin hima oduu ajaa'ibaa takka gartee tan guyyaarraan tana taate Marco Rubio dhagaa kana ni beektanii durso Marco Rubio kuni ministeera haajaa alaa Ameerikaadhaa ta'ee akka biyya Chaayinaadhaa hin seenne saanshiin takka qaqqabbiitu irra jira isa kanarraa. Yoo yaadattan Chaayinaan amata dabre hogguu pirezidaantiin Ameerikaadhaa ministeerota Chaayinaadhaa ta'ee fi akkasumas warreen kaampaaniilee Chaayinaadhaa gurguddoo gaggeessan yeroo saanshiin warra kaa'u turan san yeroo gartee dubbiin Ameerikaa fi Chaayinaa hedduu keessaa karaa ikoonomiitti haalaan oowwite san yoo yaadattan Ameerikaan nama hedduu warra Chaayinaadhaa warra gartee kaampaanii gaggeessu politishaanota jeneraalota akka karaa Ameerikaadhaan dhufnee fi akkasumas inumaatu gartee qabeenya isaaniitti illee qaqqabbii godhanii turan saanshiin godhanii turan akkasumas sanitti Chaayinaanis yeroo sanitti seneetoroota Ameerikaadhaa fi warreen biraatis nama hedduudha gartee qaqqabbii karaasiitiin irra keessee jirti jechuudha. Garuu guyyaarraan tanaa Marco Rubio kuni pirezidaantii Ameerikaatii wajjin akka inni ministeera haajaa alaati akka inni gartee Ameerikaa Chaayinaa deemu ni beekan turan. Mootummaan Chaayinaadhaa Marco Rubioodhaa qaqqabbii sanirraa hin kaafne. Inni immoo silaa akka isaan irra kaa'anitti akka inni Chaayinaa hin seenne godhan. Yoo yaadattan yeroo gartee Marco Rubioodhaa ministeera haajaa alaa biyya Chaayinaatti wajjin wal arkan yeroo hedduu biyya alaatti wal arkan malee Chaayinaatti miti. Biyyootan alaa gartee biyyootan jiddu galeessa jechuudha achitti wal arkan. Dubagaa ammaan tana waan inni gartee Trampi wajjin achi deemu jiruuf jecha warri Chaayinaadhaa maal godhanii yoo ta'ee hin mul'anne maqaa isaa kana qofa qubee isaa jijjiiran. Isinii galaa jiraame waan isinii mu jiru. Maquma isaa qofa gartee qubee jijjiiraniiti hogguugaa warri immigireeshinaa gartee viizaa isaa dha'u akka gartee inni nama gartee barbaadamu sanii hin taane jechuudha. Kaa'u nama barbaadamu sanii miti ja'anii gartee viizaa isaa dha'anitti akkasitti gartee warra immigireeshinaa bira dabree jechuudha. Seenaan Marco Rubiyootii fi Chaayinaadhaa akka malee bal'oodha. Inumaatu gartee yeroo seneetara ture san Chaayinaan tuni diina keenya Chaayinaan akkana Chaayinaa tana saakshiin irra kaa'u qabna jedhee nama gartee waamee haasawaa ture. Garuu immoo sababa gartee amma marii gaggeessuudhaaf deeman kana jecha akkuma gartee hayyama harkatee biyya seenuu fi tanaafi gartee tooftaadhaan qubee ada harka isanii taaptaap godhaa koppiliin godhaadha. Okay. Durso oduu gartee lola Iraan karaa Ameerikaatti echin garagalee karaa marii Trampi fi
China da tana takau imala inni kara China da demu kanatti chigiran galle reevun tana dugatti ministeri itti aanaan takau garte dubbima ministera haja ala biyya Iraan jibduudha haasee dooniilee biraatis akka hin sossoone goonee jirra jaanii ibsa isaanii arraantana miidiyaadhaaf dhiheessaniiti jiran. Dooniileen 67 teessan jechaa jiran tuni doonii gaazaa doonii meeshaadhaa akkasuma sanitti cinaan immoo doonii gartee qoqqobbii qabdi takaa'uu saankshiina irra jira jaanii isaan odeessaa jiran. Kana keessaa dooniin isaan ammoo nuti gartee guututti balleessinee jira takaa'uu gartee akkan sossoone goonee jirra jaan doonii 4. Kanagaa akkaataa gartee isaan dubbachaa jiranitti guutumatti gartee waan Hormuz kana dhuunfannee jirra mootummaa Iraan irratti rakkoo fidu jirra. Nagayaan baatee nagayaan seentu irratti ni hojjenna jaanii ibsaati jiran. Dubbiin tunigaa biyyoottan hedduu gartee tan yaachisaa jirtu yoo taatu garuu ammaan tana akka gartee mootummaan Ameerikaa barbaaduttis biyyoottan warra Yuuroppiidhaa kuni keessaafuu warreen gartee dooniilee isaanii amma karaa Hormuz ergaa jiran kuni ammumaan tana lolarratti hirmaatanii akka nu gargaaran jettee Ameerikaan irra deddeebitee gaafachaati jirti. Garuu immoo akka gartee warreen keessa beekan jechaa jiranitti nuti lola kanarratti hin hirmaannu garuu hogguu lolli kun dhaabbate booda dooniileen Hormuz keessa nagayaan baatee akka deebitu kanarratti ni hojjennaa jaaniitigaa yaada isaanii dhiheessaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Okay. So akkuma gaana duuba gartan kanatti durso guyyaa arraantanaa marii guddoon keessaafuu gartee pirezidantii Ameerikaadhaa Donald Trampi fi pirezidantii biyya Chaayinaadhaa Xi Jinping jidduutti akka gaggeessamuudhaaf deemtu irraa haasawaati turre torbaan kana guutuu. Inumaatu gartee wanni nama ajaa'ibsiisu. Torbaan dabre ministeerri haajaa alaa biyya Iraan Chaayinaa ture achitti marii gaggeessaa ture. Mariin saniis gufuu jabduu gartee pirezidantii Ameerikaa dura kaayuudhaaf akka inni lola kanarratti injifannoo takkallee keessaafuu karaa dippiloomaasiitiin hin arganne Chaayinaa wajjin hogguu gattaa'ee marii godhu jechuudha. Takka sanii lama dammaas gartee wanni tagatanii isinii himuudhaaf taa'u tuni gartee breaking newsidha. Baatii dhuftu keessa pirezidantiin biyya Raashaadhaa Chaayinaa dhaquudhaaf deemu. Tun hundinuu gartee akkanumatti waan lafarraa ka'ee miti. Wanni tun hundinuu waan ammaan tana Ameerikaan godhaa jirtu kanaa fi akkasuma san marii Chaayinaa fi Ameerikaan arraan tana gaggeessaa jiran kana ilaalchisee baatii dhuftu Raashaadhaa fi Chaayinaanis marii godhanii tooftaa addaatiin akka as ba'uudhaaf deeman miidiyaaleen irraa dubbachaati jiran. Dubagaa kana keessa jijjiirama guddaa arraan tana taheen isinii hima. Inumaa oduun gartee karaa jijjiiramaa kana achiin dabarre dura oduu takkataniin isinii himuu qabu. Guyyaa arraan tanaa taka'u torbaan kana borurraa eegalamee ministeeronni haajaa alaa biyyoottan BRICS keessa jiran marii isaanii biyya Hinditti gaggeessuudhaaf galgala kana biyya Hindiidhaa seenaati jiran. Kana keessaa akkuma gartee na duuba gartanitti ministeerri haajaa alaa biyya Raashaadhaatis akkasuma san warreen meembara takkaa'u miseensa BRICS ta'an irra hedduun isaanii karaa Hindiidhaati dhaqaa jiran. Akka oduuleen achirraa bahaa jirtu jettutti mariin isaanii guddoon haalata lola Iraan irratti gaggeeffamaa jiru kana balaaleeffachuu qofa odoon taane akkaataa furmaata itti godhan takkaa'u immoo akkaataa isaan kuni Iraan cinaa dhaabbachuudhaan balaaleeffannaa isaanii kana karaa dippiloomaasii odoon taane karaa dippiloomaasiinis godhanii akkasuma san
karaa hojii irratti akka jijjiiramu irratti hojjechuudha jaaniitii odeessaa jiran. Kana keessa gargaarsa mootummaa Ameerikaatiif takkaa immoo warreen Iraan diina jettuun akka gargaarsan gooneef wanni isaan irra deddeebi'anii odeessaa jiran. Kana keessatti gartee biyyootan BRICS keessa jiran ni beeytanii Itoophiyaanis keessa jirti. Akkasumas ministeerri haajaalaa Itoophiyaatis karaa Indiyaadhaa gartee deemuuf deema jaaniiti gaa odeessaa jiran. Isa qofallee odoon taane biyyootan hedduun ministeerota isaanii kan walgahii tanarratti hirmaatanii fi akkasumas walgahii tanarratti warreen miseensa hin tahin warreen miseensa ta'uudhaaf qophaawaa jiranillee walgahii tanarratti hirmaachuudhaaf deemanii jaaniitii odeessaa jiran. Tana qofallee odoon taane guyyaarraan tana dhaabbanni BRICS jaaniin kuni karaa guddina gartee lakkoofsa namaa qabaachuu bira dabranii lakkoofsa namaatiin lakkoofsa biyyootan gartee addunyaa kana keessa warri BRICS lakkoofsa guddaadha qaban addunyaarraa tokkoffaa akkasumas sanitti maasis ikoonomiin isaaniitis addunyaarraa tokkoffaa akka taate guyyaarraan tanaa ibsaniiti jiran. Akka oduuleen tuni keessa baatee jettutti meembaroonni BRICS kun qoftiin ikoonomiin isaanii yoo xiqqaate doolaara tiriliyoona 2.5 oli jaaniitii odeessaa jiran. Kana warra G7 wajjin takka agartee biyyootan akka Ameerikaatii fi Firaansii, Ingilizii warreen gartee maqaa G7 hin deemmatu kana walitti gartee yoo fidan hundi isaaniitu walitti ida'amanii BRICS hin gahanii jaaniitii odeessaa jiraniin isiniin jechuun jira. Okay. Tolega amma karaa gartee oduu guddoo irraan tanaa sanitti achi gargallaa oduu tanaa keessa gaa waa hedduudhaa jiran isiniin jechaa ture. No. Hormuz yeroo ammaan tanaa dhibbatti harka USA hin jiru. Okay. USA'n akka gartee nama mana keetirraa ba'u jiru. Fakkeenyaaf yoo gartee ati mana qabaattee manni kee kun gartee lafa qabdaa miti lafti tee guddoodha. Okay. Warra gartee nama mana keetirraa gabba'u jiru odoo lafa teetirraa fagaatanii gartee achi tatta'anii nama si eegu jechuudha. Nama eegu. Okay. USA'n amma akkas uggurriin isaan godhaa jiran kuni naannoo Hormuzirraa fagaataniiti bikka gartee misaa'illi Iraanis dha'uu hin dandeenye takka gartee nun dha'u jaanii yaadan laal bikka international water jaamuutu jira. Okay, bishaan baharri kuni akkuma gartee amma dura isinii himaa ture dursoo biitii hundinuu kiiloomeetira 12 qaban. Baharri kun gartee lafa isaaniitirraa ilaa kiiloomeetira 12 bishaan isaaniiti. Sanirraa dabree immoo kiiloomeetira 200tu jira. Kiiloomeetira 200 kuni kan gartee ittisaati takka gartee eegumsa biyya isaaniitiif jechuudha. Okay? So dubbiin gartee Hormuz kana akkanatti addunyaa irratti gartee akka haasawamu goote jabeenyi isaatis wanni akkanatti gartee ol ka'eef dursoo mootummaan Iraan Hormuz kana hulaa isaaniitirraa kiiloomeetira 12 yoo lakkaa'an Oman tuqa. Bishaan Oman tuqa. Takka gartee poortii Oman tuqa. So guutuutti gartee Hormuz harkaa qabanii jechuudha. Okay? Tanarratti Omanis objektii godhaan jirtu. Guddoon takka san. Tan ammoo kiiloomeetira 200 tuni gartee fagoodha jechuudha. So dooniileen Ameerikaadhaa kiiloomeetira 200 kanaa miti kiiloomeetira 300 fagaatteeti tattaa'aa jiran. Amma inumaatu gartee dooniilee hedduun hin jirtu cinaanis gartee meeshaa isaanii tolchuudhaa fi meentenaansiidha barbaachisaa saniif karaa Ameerikaadhaa deebi'aa jiran jaaniitii odeessaa jiranii. Ammoo dooniileen amma achi jirtu yoo fakkeenyaaf doonii 910 yoo taate dooniin 910 lafa balloo bahara gartee inumaatu gartee Gulf of Aden fi Gulf of Oman kana hunda gartee ammaasis Indian Ocean bikka takkatti eeguu hin danda'an. Okay? Maqumaaf haa jennu malee eeguu hin danda'an. Garuu immoo akka gartee bikka san hin dabarre wanni godhaa jiru
insuraansii kaampaanii gartee insuraansii namaa gurgurtu. Okay? Kaampaanii insuraansii gurgurtu tuni dooniileen tun bahara keessa gartee akka daldaltuuf akka olii gad deemtuuf insuraansii qabaachuudha qaban. Okay? Kaampaanonni insuraansii gurguruu kuni nuti insuraansii isiniin gurgurruu naannoo san lolaa jira yaaniiti insuraansummaa isaanii irraa fudhatanii jiran. Okay? Tanaafi gartee dooniileen hedduun achi keessa dabruu hin barbaanne yoo insuraansii qabaatan malee. Maaliif gaazaa sogguu deemtuun gaazni kuni gartee ati ba'attee sogguu deemtu yoo wanni ba'atte kuni dhawamee gaazni kuni haga naqamu taate doonii saniitu gaaza kana kafala. Dooniin san gartee gaaza kana kafaluu hin dandeenye taate insuraansii siitu kafala. Akkasitti deemti wanni hundinuu. Tanaafi gartee amma fakkeenyaaf dooniileen warra Iraan isiniif irraa himaatiin tureemi dooniileen warra Iraan bar dabraatuma jirti beeka. Hunda siitii miti. Ammoo uggurrii tana gartee akka barbaadanitti tooftaa adda addaa itti fayyadamaniiti hogguu Ameerikaan gartee karaa biraa laaltu isaan karaa biraatiin dabran. Tana keessa akkuma reefu tana dubbachaa jirutti dooniileen warra chaayinaatis galgala kana dabruudhaaf deeman. Yeroo gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa chaayinaa jiru kana inumaatu gartee waraanni Ameerikaadhaa doonii chaayinaadhaatiin dhoorkee hogguu ja'an isinuu gartee ni beeytan jechuun hangam takka pirezidaantiin Ameerikaadhaa akka qaanya'uuf taa'u. Tanaafuu warri Chaayinaas kana ni beekan. Tooftaa tana itti fayyadamaniiti hogguu gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa Chaayinaa jiru. Isaanis dooniilee Chaayinaadhaa tagaaza fe'attee deemtu hedduu gartee ammaan tana Hormuz keessa dabarsuudhaaf deeman. So kun hundinuu gartee tooftuma kana gartee irraa wanni gartee hubachuu qabdan. So dura dursoo mee marii tanatti haas gargallu arraan tana pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump Chaayinaa dhaquun isaa akka gartee bireekingsii ta'uu bira dabartee inumaatu gartee seenatti namayyuu odeessaa jiran. Seenaa guddoo. Maaliif guyyaan arraan tanaa yoo xiqqaate amata tokko dura kan gartee itti qophaawan. Akkasuma sanitti baatii dabarte keessa kan jira duraan pirezidaantiin Ameerikaadhaa dhaquudhaaf ka'e. Sababa lola kanaatiif jecha baatii tanatti jijjiirate jechuudha. Okay? Dubagaa akka gartee namayyuu odeessaa turanitti pirezidaantiin Ameerikaadhaa hogguu gartee Chaayinaa dhaqu. Inumaatu wanni tuni walgahiin tuni high stake, high price meeting jaanii namayyuu irraa odeessaati jiran. Kana keessatti pirezidaantiin Ameerikaadhaa dura deemtoota takkaa gartee CEOlee kaampaanota Ameerikaa gurguddaa walitti qabee ifii wajjin achi geesseeti jira. Kana keessatti gaa wanni ammaan tana as deemaa jirtu mootummaan Chaayinaadhaa akka Ameerikaan barbaaddutti gara isaaniitiin waan Ameerikaan irraa mari'achaa jirtuu fi waan Ameerikaan Chaayinaa irraa fudhachuu barbaaddu godhaa fi hin jiran. Inumaatu ajendaallee dhiyeessaa fi hin jiran. Waan inni ammaan tana isinii himu jiru kuni xiqqoo gartee isin dhibuun ooltu. Mootummoonni lama yeroo gartee akkanatti akka isteet diinarii godhanii wanni gartee amma Ameerikaan simannaan Ameerikaan Trampiif godhaa jirtu tuni simannaa olaantuudhaa miti. Simannaa jiddu jireessa karaa gartee reed kaarpetii isaaf afuun akkasuma sanitti warri isa simatuus. Silaa yeroo biraa taate takka Shijiipingiitu dhufee asitti isa simata. Takka ammoo itti aanaasaatu dhufee asitti simataa jechuudha. Kan akkasitti gartee akkasii fudhadha. So asumarraa gartee simannaan kunuu xiqqoo laafaadha. Tahee immoo isteet diinaruma ta'e isteet diinariin kunis gartee sadarkaa qabaan isin jechaa ture yoo yaadattan. Sadarkaa isteet diinarirraa sadarkaa gad-aantuudha simannaan kun. Kana keessa gaa akkuma beektanitti Chaayinaan lola ammaan tana Iraan Ameerikaa fi warri Israil Iraan irra gaggeessaa jiran kanarraa gammachuu hin qabdu. Gammachuu isaanii immoo nuti gammachuu hin qabnu jaanii as bahanii hin dubbatan. Karaa dippiloomaatiitiin afaan dippiloomaatiitiin dubbatanii jechuudha. Amma gaa pirezidaantiin Ameerikaadhaa wanni inni eeggachaa ture kana keessatti waan hedduu gartee qabxiilee jajjabduudha. Keessaafuu dura dursoo lola Iraan kanarratti Chaayinaan akka gargaartuu barbaada.
akkuma gartee na duubatti arkitan kanatti mariin pirezidaantii Ameerikaatii fi tan Trampi tuni ammaan tana qallachaa jirti takkaa'u gartee haphachaa jirti jedhaniiti odeessaa jiran. Waan duraan haasawaa jiranirraa akka malee xiqqaatteeti gartee gabbuutee jirti jechuudha. Duraan gartee high stake gartee numaatu waan gurguddoodha arkachuu deemna jedhanii akkasii yaadaa jiran. Amma gaa kana keessatti wanni gartee waan tana duraa laaffisaa jiru takka lola akkuma gartee amma dura isin himaa ture sanitti lola Iraanii fi Israilii fi Ameerikaan gaggeessaa jiran kana guddoon takka sani. Lamada enerjii irratti gaaza gartee Ameerikaan Chaayinaan bitachaa jirtu kana ammoo Ameerikaan dhiibbaa irra godhaa jirtu. Sadaffaan waa'ee Taayiwaan. Ameerikaan ammaan tana meeshaalee lolaa Taayiwaaniif gurguruu barbaaddi. Kan ammoo Chaayinaan hin godhinaadhaa hin gootanis jechuun jirtiin. Tana keessa gaa tan itti aantummaasis Chaayinaan wanni isiin barbaaddu guddoon takka makiinaaleen Ameerikaa gartee BYD makiinaa jaaniin kaampaanii gartee BYD jaaniin takkaa jira. Akkasumas gartee kaampaanii Xiaomi kaampaanoota gartee Chaayinaadhaa warra makiinaa elektirooniksii kana oomishuutu jira. Makiinaaleen tuni akka Ameerikaa seentu barbaaddi Chaayinaan. Wanni gartee itti gaafatamoota kaampaanoota gurguddaadhaa fuudhanii Tramp ifi hojii fuudhee geessuuf irra hedduun isaanii daldala irratti waan xiyyeeffataniif. Akkasumas sanitti mootummaan Chaayinaatis kanarratti gartee wanni isiin barbaaddu dilasanii miti. Garuu immoo waan sila gartee beezikii ta'e qofa gaafachuu barbaaddi. Qabxiin takka immoo taan gartee ammallee namni hedduun irraa haasawaa jiran jirtu. Akkumaan amma dura isinii hime yoo yaadattan pirezidaantiin Ameerikaadhaa wanni imala isaa kana baatii takkeef duuba deebiseef lola Iraan kana moo'ee dhaqee akkasitti Xi Jinpingitti dhaadachuu barbaadaan isiniin jechaa ture. Yoo yaadattan akkasiin isiniin jechaa ture. Warri gaamana keessa jirtan yaada sana oguun akkasitti isinii yoo yaadattan maaliif kunoo Paanaamatti isin moonee jirra. Venezuelatti isin moonee jirra. Amma kunoo Kuubaas gartee isin mooyaa jirra. Itti aanee Iraanis gartee kunoo isin moonee jirra. Waan nuti barbaannu nuu kanniidha dubbiin. Waan nuti feenu nuu godhiidha. Ammallee nuutu olaantummaa addunyaa qabaadha. Tana irraanfatina. Duba amma isinuu gartee isinuu yaadaadhaati. Amma pirezidaantiin Ameerikaadhaa akka barbaadu sanitti lola Iraan kana injifatee jira moo akkami dubbiin? Isinii galtee amma dubbiin? Pirezidaantiin Ameerikaadhaa akka barbaadu sanitti lola Iraan kana injifatee jira moo injifatee hin jiru? Akkam jettan isin? Injifatee hin jiru mire? Lola kana immoo dura deeminsaan gama duubaatiin karaa dhoo isaatiin inumaatu gartee ammaan tana miidiyaa irratti as bahanii dubbachaa jiran beeka. Amma miidiyaa ani jidduu lolaa san lola duraan isin himaa ture Chaayinaanis ni gargaarti Raashiyaanis ni gargaarti isin jechaa ture. Amma immoo mootummoonni kun hundinuu ifatti gartee gargaaraa akka jiran Ameerikaan dubbachaa jirti. Iraan tuni hin kuufne. Ammallee kunoo Iraan gartee haruma Hormuz kana ifisiitiifis cufteeti cufuu qofallee dabartee daldala isaanii kan gartee Chaayinaa hojii godhan karaa lafaatti jijjiirtee jirti. Waa hundaa'u jechuudha. Kana keessa gaa rakkoon jirtu Ameerikaan waan barbaadu san hin arkanne. Baatii takka if duuba deebitullee. Achitti hin dhaabbanne dubbiin deebitee maasis Ameerikaan akka barbaaddutti gartee simannaa kanarratti hogguu pirezidaantiin Ameerikaadhaa achi Chaayinaa dhaqe. Chaayinaan propoozaala silaa Ameerikaan barbaaddu san hin dhiyeessine. Qabxiilee Chaayinaan irraa mari'achuu barbaaddu. Mariin tuni beekaa akkanumatti gartee lafa pirezidaantoonni lameen wal dura ta'anii marii hin godhan. Dursoo mariin tuni jalarraa dhufti. Jalarraa hogguu deemtuu karaa gartee warra ministeerota jala jirurraa eegalamteeti
achi booda ministeerota haajaalatti ol dhufti achi booda gartee warra ikoonoomii itti gaafatamu dheeyti achi booda gartee dubbiin deemtee pirezidaantitti ol dhiyaatti. Duba gaa kana keessa waan yeroo dheertuu irra wallolaa jiran san arrammoo pirezidaantoonni kuni ittuma mallatteessuu qofa wanni gartee isaan wal bira dhufaniif. Kana keessatti qabxiilee isaan lachuutu gartee irratti waliin galiin takka wal dura ta'anii gartee waliin haasa'uu wal gaafachuudha. Kana keessatti gartee tan ammaan tana maal godhaa jiran wanni godhaa jiran duraan pirezidantiin Ameerikaadhaa akka barbaadutti chaayinaa dhaqee chaayinaa harka micciiree waan fedhe irraa fudhatee inumaatu gartee as deebi'ee dhaadachuuf deemaa jaaniiti gartee guyyaa kaleedhaa ganama kanallee odeessaa turan. Amma immoo namayyuu walgahii tana expectationii isiidhaatti xiqqeessaa jiran. Duraan gartee kana eegaa turre amma immoo asitti gartee gad deebi'u jirtiidha dubbiin. Keessaafuu maal waan lola hormuuz irratti Ameerikaan hin injifatiniif waan Iraan hin cabiniif. By the way dubbii Iraan irraa waan oduulee gartee ammaan tana miidiyaaleen Ameerikaa irraa haasa'u jiranii isiniif himaa waan ajaa'ibaati. Qabxiileen tun hundinuu gartee hogguu walitti deebite. Inumaatu Xi Jinpingiitu boonuu ta'a. An ammaan isinitti hima. Mariin isaanii boru gartee isaan yeroo wal harkan boru akka asitti gartee galgala raasaa kudhan faataati. Isin bira wallee nugaa ganama subii ta'a. Akka asitti warreen gacinaan warreen gartee biyyootaan alaa jirtan giddu galeessa bahaatii fi Afrikaa kana oguu jirtan boru isaan ganama gartee wal harkuudhaaf ta'anii kaameraan hundinuu kaameraan addunyaa jiru hundinuu isin garsiisuudha ta'a. Kana keessatti wanni isin qalbiidhaan laaluu qabdan fuula Xi Jinpingiitii fi fuula Tramp qofa laala. Waan biraa takka illee itti dhiisa. Fuuluma isaanii lameen qofa laala. Namni kun gartee hogguu qoflu seequu kana gartee seeqa dhugaatii fi seeqa sobaatii jira. Seeqa immoo gartee si injifadheetiin jira akka fedheettiin gartee si boona hajuu jira. Waa hedduutu jira isin jechuudhaaf. Isin dubbisuu miti hanqasuma san qofa irratti xiyyeeffadhaa ni ilaaltan boru. Yoo namtichi gartee Xi Jinpingin haalaan hin dhaadanne boru. Gizee kaanuu gartee inni Xi Jinpingi gammadu yeroo isin beeytan hogguu inni Puutiin cinaa dhaabbatu. Hogguu inni namticha Noorz Kooriyaa cinaa dhaabbatu. Yeruma lameen san qofa Xi Jinping kan namaaf gammadee wanta jiru. Tramp mana si beeynaa miti maarree jeenii booda gartee wanta godhaa isin jechuudhaaf. Maaliif ijji addunyaadhaa guutuun marii tanarratti xiyyeeffachaa jirti. Guyyaa lamaaf gaggeeffamuudhaaf deemti. Guyyaa tokko qofatti gartee godhanii adda deemuudhaaf miti. So amma gaa akka gartee gareeleen adda addaa tuni haasawaa jirtutti. Akka gartee oduun tuni jettutti mootummaan Ameerikaadhaa gabaabinatti gartee waan lola Iraan kanarratti gargaarsa Xi Jinpingiitii barbaadanii jechaa jiran. So waan inni isin himaa jiru kuni bar walitti dhufaa jirti beeka. Qabxiileen isin himaa jiru tuni walitti hidhaamti. Yoo gartee jala deemtan walitti hidhaadha waan inni isinitti himaa jiru kun. Ajendaa isaanii keessa kan lola Iraanii jiran isiniin jee lola Iraan malees ammaasis tan hormuuzii jira kophatti. Kun hundinuu ajendaa isaanii keessa jira. Kana irraa marii godhuu qaban. Ameerikaan godhuu qabdi. Ifiisiitii furmaatatti godhuu hin dandeenye mire Xi Jinping kana gartee kadhataniiti. Xi Jinpingin influensii gartee Iraan irratti ni qaba. Akkasuma san Pakistaan irrattis ni qaba. So Ameerikaan ammoo akka gartee ammoo oduun tuni jechaa jirtutti Ameerikaan waan barbaaddu gartee argachuudhaaf jecha Iraan irratti waan Chaayinaan barbaadduuf godhuu qabdiidha. Qabxiilee gartee Chaayinaan barbaaddu which means Ameerikaan gartee concessiona godhuu qabdi gujaan Ameerikaanis waan isin kannuu qabduutu jira. Fakkeenyaaf Hormuuz amma gartee Ameerikaan wanni isin barbaaddu Hormuuz akka gartee duraanii sanitti akka deebuu barbaadan.
akka Feebruaarii 28 odoo yeroo lolliin eegalamin kan namayyuu akka fedhetti olii gad keessa dabru jechuu akkasan barbaadan. Iraan ammoo akka isan olii boodan ta'uu jechuu jirti. Ammaasis dooniileen lolaa takkallee nu garte tanummaan biyya feeteetu Hormuz keessa ol hin seentu jechaa jirti Iraan amma booda. Kana jechuun maal jechuu? Mootummaan Ameerikaadhaa akka duraanitti kaampii waraana isaanii tan Sudi Arabiyaa jirtus, tan Bahareen jirtus, tan Kuwait jirtus akka feetetti inumatu Bahareen keessaa humna baharaa fa'aa qaban. Kun hundinuu akka haareetti hin jaaramne barbaaddi mootummaan Iraan. Tanaafuu gartee kana hin kannituuf mootummaa Ameerikaatiif. So Ameerikaan gartee waan isin murteessuu qabduutu jira. Qabxiilee gartee isin nuti Iraan yoo horkattees rakkoo irraan qabnu jettu. San ammoo Chaayinaadhaaf hannuu qaban, Chaayinaadhaaf himuu qaban. Chaayinaan saniin gartee Iraanitti deebitee Iraan tana gartee akka isin barbaaddutti kunoo kanaas isirraa isinii fuune isinis gartee akkana ta'a jetteeni furmaata tokko ni uumtii jedhaniiti gartee odeessaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Okay? Qabxiin takka maasaniin irraa isinii himuu barbaadu tana gartee isinii meetiin jira reefuun tana dooniileen Chaayinaadhaa galgala kana gartee wanta keessa dabruudhaaf deemantanii isiniin jee so yoo gartee mariin ammaan tana Iraan Chaayinaa hojii godhuudhaaf deeman tun mariin pirezidantiin Ameerikaadhaa Chaayinaadhaa hojii godhu tun beekaa Chaayinaan ifiisiitiif qofa odoon taane ilaal Iraan wajjin Iraaniif bikka buutee wanni isin dhiyeessaa jirtu akkuma gartee torbaan dabree ministeerri hajaalaa Chaayina tureen isiniin jeemi Chaayinaa oguu ture san duruuni gartee qabxiilee isaan barbaadan tan nam tokko hojii itti waliin galle dhiyeessee fiiti jira tan ammallee miidiyaa irratti dubbanne jechuudha. Qabxiilee san nuti tana biran dabarruu takkaa hin fudhannu jee himeeti jira jechuudha. Kana keessa gaa maal godhan? Kana keessa Chaayinaanis sanirra dhaabbatteeti Ameerikaa wajji marii gooti. Yoo qabxiileen tuni kan hin fudhanne taate akkuma gartee oduun tuni duuba jechaa jirtutti Ameerikaadhaa fi Iraan lola dheeratti gartee galuudhaaf ta'aniidha. Lolli dheeraan gartee isaan jechaa jiran kuni lola miilaatii isiniin jechuudhaaf. Okay? Lola miilaatti achi garagaluudhaaf deemanidha. Yoo gartee mariin tuni akka Ameerikaan barbaadutti gagalman geenya. Mari'attee yoo gartee waan barbaaduun arkanne deebiin isiidhaa lolaa jechuudha. Garuummoo Ameerikaan akka gartee lolaaf qophaawaa jirtu hundi keessanuu gartee dhageessaniiti jirtan jeetiin abdan. Inumaatu oduun gartee karaa Iraan keessaa irraan tana bahaa jirtu akka jettutti mootummaan Iraan misaayiloota isaaniitii fi duroonan isaanii inumaatu gartee qophii waraana isaanii eega lolli kun eegalame akka gartee odoo lolli kun hin eegalaminitti yoo xiqqaatte 90 sanitti deebi'anii jiranii jechaa jiran. Gabaabinatti wanni isaan jechaa jiran mootummaan Iraan lola Ameerikaa fi warri Israil irratti gaggeessan kanarratti yoo akkam gartee meeshaaleen misaayiloonni isaaniitii fi inumaatu dandeettiin isaanii miidhamte taate 10 qofaa jechaa jiran. Okay? Kanagaa warreen gartee basaastoota waraana Ameerikaatutu oduu tana gabbaase. Okay? Isaanuu akkana jechaa jiranii. Mootummaan Iraan gidduma lolaa sanuu gartee nuti amma dura bar lolan eegallee jechaa jirti. Nuti amma dura meeshaalee lolaa tan barbaachisu ittiin fayyadamne. Duroonan haaree kanin amma dura gartee footoolee isin garsiisaa ture. Duroonan gugurraacha tokko kan gartee hijack godhuu hin dandeenye kan nam tokkollee nu gartee buusuu hin dandeenye jee kanin isin garsiisan warri Iraan nuti ammallee ittiin fayyadamne jechaa turaniin isiniin jee. Warri Ameerikaatis karaa gartee intelijensiidhaatiin waa hunda jala deemanii mootummaan Iraan dandeettiin isaanii 90 itti ol kaatee jirti yogguu jaan dhugumatti gartee lolli nuti irra gaggeessine kuni dhiibbaa dila san irratti hin finne jechuu jiranii jechuu. Okay? Dhiiroo akkasitti gartee tana hubaddaadha.
Oduun teenya ta'arraan tanaa tana fakkaatti arraaf asumatti hin dhaabaa. Wanni gartee guddoon takka haalli ammaan tana deemaa jiru kun keessaafuu gartee mootummaa Ameerikaatii fi Chaayinaa gidduutti waan jabduutu gaggeeffamuudha ta'a. Kana gartee keessa gabbuunee ni